waa'ee jimaa yoo taate jimaan abbaa argatee jira. Miskiina wallahi. Sheekh Muusaa su'aalaa leenci dagaa qalloo namni haasawa jimarraa qabdan yoo makiinan isinii mijjaawe makiinaa teessan kaafadha. Yoo xayyaaran isinii mijjaawe xayyaara keeysan kaafadha. Gamtaan ulamaa'ii Harargee bahaa qophaawee isin eegaa jira hoottaa je. Wanni abbaa argatte wanni isin jiggatan hin jiru. Qilleensarraa lafatti gabbuute jechuudha. Miskiina wallahi. Qilleensarraa lafa gabbuute jirti. Namni haasawan qabajee fe'ateetuma Sheekh Muusaa bira dhaqu. Sheekh Ahmad Watar bira dhaqu. Reejarri hoottaa jechaa jira. Qilleensa kanarratti waa namaan hin cinqinaa walillee hin cinqinaatu. Dhiisaafirraa wanni tun waa warra lafaati. Wanni akkana isin cinqaa jiru annin beeka duuba.